فانو أنت مانه أنت مان سلون كنو 4 كيلو إجابال له بله يتمنيو أنا وندمني كنا أنت مهابرسبني تفتركت نجرجن ما ندون كلينجر Ashamar ka fuli hordoftoon abduu mobile app jara jirtan hundi keessanuu baga jiraattan bagara deebiidhaan gara channel kiyya dhuftan warra jalqaba dhuftan abduun jedhama abduu mobile app subscribe godhaa maamiltoota keenyatti dabalama naannoon amaaraa guutuma guututti faannoo irraa qulqullooyteeti jirti garuu haa ta'uti faannoon ammayyuu snaayiparaan fooqii qabadheeti jira kan jedhu ibsa baaseeti jira mee waan faannoon jedhee fi akkasuma waa lafa jiru uummanni achi keessa jiru hoo maal jechaati jiran warroota dhiheenya kana dhuman akka awwaalamaatiin jiran mee waan naannoo amaaraa keessatti godhamaatiin jiru akkasuma lola kana keessatti Daani'el Kibriitii fi Taammaanyi Bayyanaa namni kun gaafa jalqaba Abiyyi aangootti dhufu Abiyyi sujuuduudhaan kan inni ittiin beekamu Taammaanyi maal jedhe gaafa lolli kun eegalamu akkasuma Daani'el hoo maal jedhe hammantan hoo maal jechaati jiran jara kana lachuu warri amaaraa jechuudha hayyoota gurguddoo akka addunyaatti nuti qabnu jiraniiti kan isaan lakkaawatan jechuudha. Mee kana waliin ilaalla haga dhumaatitti na waliin tura naannoon amaaraa arrantanaa akka jiraattonni miidiyaalee hedduudhaaf kan isaan dubbii kennan jechuudha naannoon amaaraa guutumaa guututti faannoo irraa qulqullaa'ee jira kana jechuuni dhukaasni naannoo amaaraa keessaa guutumaa guututti dhaabbateeti jira jechuudha akkasuma balaliin ijaaraa kan addaan citeetiin ture naannoo amaaraatti deebi'ee eegalee jira sochiin ummataallee deebi'ee eegaleeti jira namoonni lola kana keessatti dhuman namoonni nagahaasi awwaalamaniiti jiru ummanni haga tokko hulaa ifirraa babbaneetiin magaalaa keessa socho'u eegaleeti jira naannoon amaaraa guyyaa 5 keessatti humni akkasitti kiiloomeetira lakkaawatu eegalee kiiloomeetira 100 geenne wanti nuuf duuba nu deebisu hin jiru jedhameetiin isaan qofaa miti nutu dhugaa seeneetiin kan rifataatiin turre guyyaa 5 keessatti qulqullaa'eeti jira jechuudha akkasuma karaa faannootiin ammoo maaltu jedhamaa jiraadha amman tana arrantanas jechuudha kan isaan miidiyaalee warra isaan deeggaruutiif kan isaan kennaatiin turan viidiyoo tokko argee hedduuta kana konfalchiisaati ture isnaayiparaanii fooqii fageenyarraa ammayyuu magaalota to'ataati jirraa jechuun magaalaan nu harka jirtii ka jedhudha jechuun sodaachisaadhaa fi namni bishaan fudhate hoomacha qabata isa jedhamu sanii waan isaanaaf galuu dide snaayiparaan magaalaa jechuun lolli akkasii ni jira laata snaayiparaan fooqii qabannee ammayyuu magaalaa nuti koontiroolaa jira kan jedhudha kan isaan dubbatan jechuudha viidiyoo san silaa asirratti fidee isiniif maxxansa viidiyoo silaa ragaadhaaf viidiyooleen akkana kanneen jechuudha hedduu isaa silaa fidee asirratti isiniif maxxansa garuu hedduudha eegama warra yuutuubiin jechuudha yeroo fakkeen afaan biyya keenya keessa wal waraansi wahii jiru ni beeka warri nama afaan san dubbatu afaan amaaraa ta'u afaan oromoo haa ta'u yeroo waa'ee kana dubbatu sirriitti eegan kan ammoo ragaan isaan itti fayyadaman sochii viidiyooti waan ta'eef viidiyoo yoo argan salphumatti nu miidhuu danda'a waan ta'eefidha malee silaa viidiyoo ajaa'ibsiisoo jechuudha silaa hedduu isin ri'aaktii godhaa irratti fidee jechuudha. Duuba ammayyuu faandoon fooqii irraa snaayiparaan koontiroolaati jirra kan jedhudha kan isaan dubbataatiin jiran jechuudha. Asirratti hayyoonni gaafa duraa faandoon humni inni dhufeen humna takkaa gartee waggaa 50 yookiin ammoo gartee waggaa 100 paartii ijaarame tokko namoonni keenya tokko illee jechuudha. Fayyaalessi keenya tokko gowwaan tokko kan gartee jibbaa paartiin Oromoodhaa tokko yoo fi deeggaruu baatillee itti guute fakkeenyaaf abaa'uun faannoo irraa fakkeenya fudhatuudha qaba ka jedhu karaa TikTok kanaan haala keessan faatu deemaa ture. Faannoon waggaa 5 keessatti akkana ta'e yookiin ammoo haguma gartee amma finqile kana iyyuu baatii haganaa keessatti akkana ta'e kan jedhu hedduminaan deemaati ture jechuudha. Waan kana garuu warra akkas jedhu qofaami dhugaa ofeetan amma nutuyyuu hedduu jechuun garuu warri mootummaa shilla godhee warra biyya bulchu shilla godhaatti deeman jechuudha akkaataa isaanii irratti yoo laalaa ture jechuudha. Garuu nuti ammoo keessa waan hin beeknee fi waan kana humna addaa nuti fakkaate gaafa isaan akkasii naannoo amaaraa guutuu irratti fonqolcha godhanii guutuu bulchiinsa keessaa diiganii hatta bulchaan achii baqatee finfinnee dhaqee humna kiyyaa oli jedhee akkasitti labsii yeroo muddamaa labsamee dabra birhaan geenne akkas jedhaniis yeroo isaan dubbatanitti dhugaa dubbachuuf an akka nama tokkootti humna addaatiin dhufanii beessa amaarri warra keessaas nama qabu eeltiraan duubaa leenjiidhaan gargaaraati jirti humna addaatiin dhufan kan jedhu namoonni akkanaa ammoo sodaa guddaa itti uumee turellee hedduudha jechuudha garuu warri kuni duraanumayyuu akkam akka keessa turan kuni akka diraamaa wayii yookiin ammoo akka seenaa wayiitti maal akka isaan ta'an isaan saaxile jechuudha lola akkasitti foggoramee akkasitti dhaaratameetiin guyyaa 6 keessatti jechuudha isaan amman tana ummanni keenya akka miidhamne magaalaan teenya akka miidhamnee fi snaayiparaan fagoo irraa to'ataati jirra ka jedhudha osoo dhuguma gartee naannoo isaaniitiif biyya isaaniitiif kayaadan taate akkuma gartee gaafa tagaaru maqaleen osoo kiiloomeetira meeqa maqalee magaalaa seenuudhaaf hafamuyyuu magaalaa keessaa ba'an sababa kennaa magaalaan tun hin dhaamin ebalu nu jalaan nuti hin dhayinii miti sababuma kennaan iyyuu magaalaan tun hin dhaamin ka jedhu keessaa ba'an jechuudha osoo rasaasni takkan dhukaafamin jechuudha magaalaa maqalee keessatti baadiyarraa deebi'anii booda tooftaa adda addaatiin akkaataa magaalaan isaanii itti hin miidhamnetti tooftaa adda addaatiin lolaniiti lola san hinjifatanii
haga of keessa ari'uutitti gaanii jechuudha. Silaa akkas taa'ama ture garuu guyyoota sadeen kanallee taatu guyyoota afran kanas taatu magaalaa keessa lolamaa ture. Magaalaa qofaa miti yuunivarsiitii keessatti barsiisaa qalamaan dhaabbateetiin barattoota barsiisaa jiru kan naannoo Oromiyaa irraa deeme bakka inni dhaabbatee barsiisaa jirutti rasaasaan dhaamee ajjeefame jechuudha. Kuni akka seenaa tokko natti fakkaatee waan ajaa'ibsiisaa tokko natti fakkaatee warri gartee akkasiin lafa dhiitaatiin ture waboon faannoo irraa fakkeenya fudhatuudha qaba jedheetiin shallalaatiin ture suni waa irraa barata jedheetiin yaada. Mee viidiyoo tokkocha kana dhageeffadhaati waan hayyoonni isaanii jedhan sanis dhugaa dubbachuu fi mucaa kanatu irra waa'een naannoo Amaaraa maal akka ta'e hubate faannoo maal akka ta'e hubate jechuudha. Mucaan kun guyyaa lama duraadha viidiyoo kana kan inni waraabe jechuudha. Innis Amaara Wallooyyeedha. Kan inni ufiifuu isaati. Faannoo አንተ ማነህ አንተ ማን ስለሆንክ ነው 4 ኪሎ እገባለሁ ብለህ የተመኘው? እኔ ወንድምህ ነኝ ከናንተ ማህበረሰብ ነው የተፈጠርኩት። ነገር ግን ማን እንደሆንክ ልንገርህ። እውቀት የለህም። እውቀት ያላቸውን ሰው ገለሃል። ኢኮኖሚ የለህም። ነጭ ደሃ ነህ። ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት አታውቅም። ከተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ጠላት ነህ። መገናኛ ሬዲዮ የለህም። በመንግስት ቴሌኮም እያወራህ መንግስት ይሰማሃል። እውቀትም የለህም። ወዴት መሄድ እንዳለበና ማን ጋር መድረስ እንዳለበት አታውቅም። መሪ የለህም። መሪዎችን ገለሃል። በጣም በሚያሳዝን መልኩ ማን እንደሆንክ እያወቅህ አይደለም። ወዳጄ እንዴት ነው የክልሉን መንግስት አልፈህ መከላከያ ሰራዊትን አልፈህ ፌደራል ፖሊስን አልፈህ የኦሮሞን ወጣት ቄሮን አልፈህ የኦነግ ሰራዊትን አልፈህ 4 ኪሎን እቆጣጠራለሁ የምትለው? አንተ ማን ነህ? ማን ስለሆንክ ነው? 3 ወር ሳሰለጥን በዱላ ሰልጠነህ ውጊያ ላይ ነው የገባው። ወዴት ነው የምትሄደው? ለመሆኑ የአዲስ አበባን 7 በሮች ታውቃቸዋለህ? አታውቃቸውም። አቅጣጫም የለህም። ከውቀት ነፃ ነህ። ማን ስለሆንክ ነው አንተ? ወንድምህ ነኝ እስማኤል መብረቁ ወልዬ አትሙት ይልሃል። ነገር ግን እምቢ ካልክ ከሳምንት በኋላ ለቅሶና መንደባለልን እንደማናይ ተስፋ እናደርጋለን። hedduu nama ajaa'ibsiisa jechuun isinii kun barbaachisu Amaaranyaan isaanis nama akkana afaan Amaaraan beekne fillee ni gala takka takkaan haasawaa jira waan ta'eef faannoo karoorri kee maalinni kan jedhudha. Waashaan waldura duubaan kaahee jechuun osuma agartee deemtee dabra biraan eega geettee akkamitti gartee 4 kiiloo seenuudha deemta yoo magartee Finfinnee geettee yoo hulaadhaan Finfinnee gabaabseetuma isin jechaa jira beeki hulaadhaan magartee Finfinnee seensa turban kana ni beeyta kan jedhudha. Siyaasaa ni beeyta sabaa fi sablammoota wajjin guutuu xalaata godhatte homa inni jedhe kana gabaabdumatti faannoon isa kana ture jechuudha. Hayyoota isaanii gurguddaa san caala duuba mucaa kanaatu fi wanti faannoon tahee galeef jechuudha. Har'a warri hayyuudha ofiin jedhee hatta bulchiinsa gartee biyya sanii keessallee warri ture warra akka Habtaamuu fa'aa warra akka gartee Itiyoo 360 har'an tana warri gaafa san bees humni faannoo dura dhaabbatu hin jiru jedhameetiin hayyoota gurguddaa fidanii achirratti afeeraatiin oolan ka waan garagaraa akkas godhaatiin oolanii har'a faannoo waliin salphataniiti guyyaa 5 keessatti amman tana waan isaan keessummeessaatiin jiran faannoon isnaayiparaan fooqii irraa magaalaa san to'ataatti jira kan jedhudha kan isaan gabaasaatiin jiran. Inni kaan ammoo istiraatejii akka gartee magaalaan hin gubanneef baadiyaa bahee kan jedhudha. Inni kaan ammoo ammayyuu gartee beekaatti bosona seenee malee dadhabeetii miti kan jedhudha. Gaafa duraa maaliif magaalaa seenee eega gartee jechuun magaalaan sun akka tasaa taate gaafa duraan beeku uummanni isaa akka keessa jiraatu hin beeku mootummaan taa'eeti ilaala hogguu magaalaa seenetti deebi'eeti taa'eeti ilaala fakkeenyaaf mee ilaalama akka dubbiin jechuun wanni waan qabatama hin qabne jechuudha. Jalqaba laalamee takkatti maal haa jedhanii Bahar Dar tuwanne Gondar tuwanne Dabra Birhaan tuwanne jalqamoo magaalaa to'achuudhaa dhufe jechuudha baadiyaa miti jechuudha magaalaa to'achuudhaa labsaati kan isaan dhufan jechuudha. Duuba haala akkasiisan keessatti qaanfachiisaa ta'e warri isaan deeggaruu fi isaan illee jechuudha. Duuba faannoon warra gartee akkamitti faannoon haa dhahamu jettan jedhanii isaanii booyuufillee warra gartee faannoon biyya qabata jedheetiin yaadellee hundaafiyyuu qaanessaa waan guyyaa sadii keessatti guyyaa 5-6 keessatti daaraa ta'eetiin dhabama ta'ee seenaa haaraa galmeesseeti akkasitti kuteeti jira obsa isiniif haa kennu isiniin jechuu barbaanneeti. Tole hayyee Daani'el Kibriit kun gaafa gattoo gartee wayyaaneedha haga dhumaa jechoota inni fayyadame keessaa wayyaanee waan jedhamu kana tigirechuu isaati guutuu sammuu daa'imman ganaa guddatuu keessallee ciraaq nama nyaatu jennee hagasta akka dubbate jechuudha. Gaafa san gorsaa muummicha ministeeraatti ture. Har'an tanallee akkasumatti jawwisa jedhee itti fuufe. Duuba Daani'el Kibriit hage tokko aangoo isaatiif isaa ta'u homa barbaade Itoophiyummaa inni jedhu saniifillee haa taatu asirratti dhaabbata isaarra dhaabbatee
Itoophiyaawii ta'ee mul'ateeti jira jechuudha Daani'el Kibriitii yeroo kana isin jedhu waan gaarii hojjetechuu kiyyaa miti beeki dhichoomina achira dhaabbatechuu kiyya taammaanyi bayyanaati namichi kun gaafattoo gartee naannoo Tigraayitti lol deemaatiin jiru lollummaan kun hin dhaabbatiin ka jedhu imimmaan hin boonne wanni imimmaan illee booyinatti fakkaata akkasuma gartee gaafa muummichi ministeera Abiyyi dhufu Abiyyiif sujuuduudhaan kan inni itti yaadatamu yeroo garagaraatitti mallaqa guuru wanni garagaraatti godhamaatiin ture jechuudha. Ar'antana qaanyii tokko malee gabbahee garaagarummaa baatii 8 fi as jidduutti gadi bahee raayyaa ittisa biyyaa warri makalaakaa isin biyya eeguu fi uummata keessan irratti hin dhukaasina uummata lammii keessan irratti hin dhukaasina akka jedhu ibsa kenna jechuudha gaafa lolli kun eegalu jechuun faannoo lola addaati eegalee osoo galeessa gartee kan Tigraay sun hin qabbanaa'ini ar'antana lolli kun eegalameeti jira akka uummatatti hin dhukaafne akka jedhudha. Lolichi guyyaa 3 keessatti xumuramee akkasuma gartee gaafa wayyaane ammoo wadafiitu wada haalaa jedheeti baatii garaagarummaa baatii 8 keessatti waan qaanessaa kan akkasumatti akkuma faannootti duuba namoonni sammuu faannootiin yaadan hundi isaanii kan magaalaa keessa jiran kan Ameerikaa biyya keessa jiran kan gartee akka isaan sadarkaa addunyaatti aktiivistoota nu qabnu hayyoota nu qabnu jiran hundi isaanii akkasitti diqqeenni guyyaa aditti irraa mul'ata jechuudha. Aga ta'eefuu Daani'el Kibriit jala miliqeeti jira jawwisni baduudha qabaa guyyaa 2-3 keessatti bada maqaan inni kaa'eef illeen hattuu gowwaa jechuun hattuma jarjartu akkana waa butattu jechuudha jawwisni kun jechuudha akkasuma tahee jechuudha akkuma gaafa dura sigigib juntaa jedhu arras jawwisa akka jedhu kana isatu moggaasee Tiwiitara isaarratti olaaltan jawwisa akka jedhu jalqaban barreesse isaa jechuudha duuba Daani'el akkasitti haga tokko hammeenya isaarratti shayxaanummaa isaallee haa taatu waan barbaadeyyuu haa ta'u xichoomina achirratti agarsiisuudha kan akka taammaanyii fi hayyoota isaanii doktora profeesara jedhame kan Ameerikaa kana jiruu fi kan biyya keessa jiru kan amma hidhatti guuramaa jiranii fi kan gartee hin hidhamin illee dabalatee akkasitti faannuma waliin maal akka tahan sammuun isaanii akkam akka taate uf agarsiisan jechuudha. Yeroo waa'ee faannoo kana dubbannu amma illee deebi'eetiin isiniin jedhaan warra biltsiginnaadhaan waliin nu hiitantu jira warra gartee yookiin biltsiginnaa akka waan deeggarru mootummaan nuuf godhe akka waan jechuutti akkasiin nu fudhatantu jira mootummaan nuuf godhechaan jiru dantaa ofiitiif godhe garuu ammoo faannoon baduu nuufis dantatu keessa nuu jira fagoo siyaasa isa daraaddaruu gaafa milli kaarma muraa maal san dhiisa fakkeenyaaf wannummaan isaan amma maal godhuu deeman oromummaa irrattiidha kan isaan dhufaatiin jira sunummaanuu akka jiru ta'ee sammayyuu dhiisi gochummaan isaan gartee uummata keenya kan walloo karrayyuu wallaggaan shawaa isaan maal akka godhaatiin turan waggoota lameen kana keessa kuni qofti gahaadha isa hedduu lakkaa'uu dandeenya isaan kunuu maaliidhaafi kan isaan deeman ka jedhuyyuu waan biraati fakkeenyaaf gaafa Tigraay waraana man baram warummaan akka hayyoota isaanii kan akka taammaanyillee jechuudha ka gaafa san haizoo jedhanii uummata Tigraay san akkas godhanii fi waa'ee dantaaristii isaaniiti arrantanallee ka gara Oromiyaa dhufaa jiraniif illee waa'ee ristii isaaniitiif jechuudha nuti mootummaa kana fakkeenyaaf nama mootummaa kanan deeggaru akkaataa isaa jechuudha akkaatiin nama hidhu akkaataa gartiin nama ajjeesuudha ana malee namni jiru ka jedhu kana hin deeggaru ilaalchisaa jibbuyyuu ammoo kasan caala ilaalchisaa jibbu faannootu jira faannoo yoo jinni illee balleessitan walumaan harka dhahaa jechuudha ka biraa gartee waan mootummaan kun numiiru mormaa ka qajeelu gorfamuu ta'u gorsaa ka gartee inni sirraa sirreessiisaati akkasitti itti deemuu ni dandeenya jechuudha akkasitti hubachuudha qabna jedheetii yaadaan kasanirraa fee nuti mootummaa kanarraa waan tokkollee kan qabnu hin jiru garuu ammoo diinni anaa fi faannoodhaa olitti hin jiru karaa ragaa kaasuudhaa fi uummata keenyaa kan daangaa Oromiyaatiin wal daangessu akkam akka isaan godhan ilaalcha maalii akka nuu qaban san qofaa miti Oromiyaa keessatti gaafa Hacaaluun ajjeefamu gaafa Jawaaratti yaaliin ajjeechaa godhamu maal akka godhan ijoollee teenya Adaamaatti Dirra Dhawatti Hararitti naannoo garaagaraa bakka isaan keessa heddummaatan keessatti jechuudha. Kanaafuu wanni kun hundi as keessaadha warra gartee ani sabboonaa Amaaraa ofiin jedhu warra faannoo kana keessa jechuudha. Itoophiyaan sun nutu ijaaree tanuu ala jirtu abbaa hun barbaanne bara amma yeroo kun kan tamaa jiruuf tokko gartee fakkeenyaaf biltsiginna maatiin namiitiin ajjeesaa jirti na hidhaa jirti jettuun kanayyuu Oromoo kana caala sirriitti naaf ajjeesii Tigiree ammoo akkuma lol eegaltasanitti haga isaanuu waa xiqqoodha miliyoona 5-6 guutumatti miliyoona 3-4 irraa fidhee hayin hafte ammoo ufiifuu facaatu taate akka jiraattu goonaamaaf duuba deebiteedha waa haga taamaanyiin ba'utu maalinni lixni Tigraay kiyyaa haga gartee lafa san gadi deeffadhutti ka jedhu mire akkasuma gartee Oromiyaas lafa gartee maqaa moggaasa kiyya qabdu gaafa Hayilesillaaseedhaaf Minilikii dargii kana guutuun isaa lafa kiyya ristiidha walumaa galatti isin jechuu barbaadeetti adeemsi isaanii dubbatti bineensa akkasitti afaan baneetiin nutti deemu kana nuti abbaan barbaade yoo barbadeesse haizoo jechuun hin dirqama kennaa jechuudha. Akkasitti ka faannoon guyyaa 6 keessatti kararraa goree nuufi faannoon waliif diinni keenya biyya sanii yoomiyyuu gaafa wayyaan illee Oromoon jechuudha diinni isaa tokkoffaan diinni isaa guddaan faannoo yookiin warra ilaalchaa milli qabudha. Gaafa wayyaan illee jechuudha amma qofaa miti kana isin hundinuu ni beektan gaafas illee diinni Oromoodha inni guddaan warruma kana ture jechuudha warra ilaalcha kana qabu. Kanaafuu kun yoomiyyuu waan jijjiiramutti hin fakkaatu. Haaceelleen kanuma jedhe
kalees arras burus diina Oromooti jedhe akkasuma jechuudha nuti warra akeeka san qabuudha an Abduu Mobile Abdiraay hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagayaan naa tura.